Nagaa akkam jirtu hordoftoota keenya iddoo mara jirtan. Viidiyoo keenya irraatiin akkaataa tamneelii yookiin immoo suuraa seensa viidiyoo yuutuubiif ta'u Adobe Photoshop'dhaan qopheeffachuu itti dandeenyu isiniif fideera. Haga xumuraatti nu waliin tura. Gaaffiiwwan yuutuubii banadheen tamneelii qopheeffachuu dadhabe jedhan gaaffii yuutuubaroota haaraa qofa osoo hin taane gaaffii yuutuubaroota buleeyyiillee kan dabalatudha. Har'a rakkoo kana akkaataa itti furuu dandeenyuun isinitti agarsiisa. Isin kan isinirraa eegamu miidiyaa keessan Oromoo Times Miidiyaa kan uummata keenya waan gaarii barsiisu kana laayik, sabskiraayib gootanii guddifachuu qofa. Ammuma sabskiraayib godhaa seenaa. Kabajamoo hordoftoota keenya warri biigiinarii yookiin immoo haaraa taatanii tamneeliin maal inni jettan? Tamneel jechuun suuraa xiqqaa yookiin immoo suuraa samarii waa'ee viidiyoo keenyaa kan ibsu ta'ee viidiyoo tokko yeroo sooshaal miidiyaa irratti gadhiisnu kan jalqabarra keenyu jechuudha. Namoonni suuraa kana ilaalaniif yoo suuraan keenya kun itti bareede ni banu jechuudha. Kanaafuu tamneelii yeroo qopheessinu suuraa miira namaa harkisu, halluu fi barreeffama miira namaa harkisu fayyadamuu qabna jechuudha. Akka namoonni viidiyoo keenya bananii ilaalaniif. Kan biraa immoo kabajamoo hordoftoota keenya akkamitti Adobe Photoshop daawunlood goona, akkamitti itti fayyadamna warra jettaniif viidiyoo biraa qabadheen dhufaa amma kallattumaan gara barumsa keenyatti ceena. Jalqaba Adobe Photoshop kana banannaa. Erga banannee booda fuula akkanaatitu nu dhufa jechuudha. Amma kaayyoon keenya tamneelii haaraa qopheessuudha waan ta'eef iddoo Create New jettu kana si'a tokko hidhi goona jechuudha. Erga kiliik goone booda asirratti suuraawwan saayizii garaagaraatiin affiiksitee suuraawwan saayizii garaagaraatiin an nu qopheessinu yookiin an kana dura nu qopheessine ta'uu danda'a. An Adobe Photoshopin qopheessee lafa jiru asirratti kaa'amee jira jechuudha. Amma kaayyoon keenya tamneelii ofii keenya saayizii barbaannuun Create gochuudha waan ta'eefu Preset Window jiru kanarratti ofii keenyaaf dalgeen isaa hojjaa isaa ofii keenya guunnee ta'ee asitti Create jennaan jechuudha. Asirratti kabajamoo hordoftoota keenya seerri yuutuubiin saayizii tamneelii tokkoof baasanii jira. Innis dalgeen isaa 1280 pixel, hojjaan isaa 720 pixel, aspect ratio isaa 16:9 fi saayiziin isaa immoo meegaabaayitii 2 ta'uu qaba jedha. Amma garuu seera haaraadhaan saayiziin dalgeen isaa 1280 fi hojjaan isaa 720 pixel kun ni xiqqaata yookiin immoo ni gabaabbata waan jedhameef saayizii seera haaraa amma dhufe dalgeen isaa 1920 hojjaan isaa 1080 pixel fayyadamna. Kanaafuu iddoo taayitilii kana dhufneetti tamneel jennee maqaa taayitilii keenyaa asitti barreeffanna jechuudha. Kana booda asitti seera haaraa amma dhufe kanaan 1920 barreeffanna jechuudha. Hojjaa isaa irratti immoo 1080 erga barreeffannee booda pixel ta'uusaa check goona jechuudha. Isa kanarratti immoo landscape isaa dalgee ta'uusaa check goona. Resolution isaa 72 goona. Pixel inch ta'uusaa check goona jechuudha. Asirratti color mode isaa RGB yookiin immoo red, green, blue kana filanna jechuudha. Sababni isaa screenidha waan ta'eef kan fayyadamnu jechuudha. Yoo print gochuu barbaanne garuu SMYK kana filanna jechuudha. Background isaa ammaaf white jennee biitii isaa 8 jennaan jechuudha. Egaa haala kanaan barreeffannee xumurree booda isee jalatti Create kan jettu kana isee tokko filee goona jechuudha. Erga Create goone booda bakka duwwaan haala kanaan nu banama jechuudha. Kan dalgeen isaa 1920 pixel fi hojjaan isaa immoo 1080 pixel ta'ee nu banama jechuudha. Iddoo duwwaa kanarratti kan kalarii background keenya jijjiiran suuraa keenyallee anirra godhannee to'ee edit goonu bakka duwwaa kanarratti jechuudha. Adobe Photoshop irratti karaa bitaa isaatiin argaa jirru kun toolbars jedhamu. Karaa gubbaatti dalgee jira kun immoo waanuma asitti filannee kana kan nu cimsan jechuudha. Kabiraa immoo asirraan dhugaa hojjennu laayiriiwwan garaagaraa asitti nu ba'u. Kabiraa halluu garaagaraa filannullee asitti ni jiru. Screen yeroo hojjennullee waan nu hojjennu asitti record nu ta'a jechuudha. Erga kana ilaallee booda kallattumaan kalarii background keenya jijjiiranna jechuudha. Kalarii background jijjiirachuudhaaf asitti iddoo adjustment layer jettu tana jirti. Ishee kana bira dhufneetti click goona jechuudha. Erga click goone booda karaa lamaan jijjiiruu dandeenya. Inni duraa gradient kalarii fayyadamuu dandeenya. Kan lammataa immoo solid kalarii fayyadamuu dandeenya. Lamaanuu akkaataa fayyadamnee background keenya jijjiirannu isinitti agarsiisa. Jalqaba gradient kalarii fayyadamuu barbaanne asumatti gradient kan jedhu kana click goona jechuudha. Erga click goone booda window akkanaatiin nu dhufa jechuudha. Kana booda maal goona asumatti iddoo gradient jettu kanarratti bakka duwwaa kanarratti click goona jechuudha. Click erga goone booda waa sadiitu nu dhufa jechuudha. Karaa jalaa gidduutti gubbaarratti kalarii akkamiitu barbaaddu kan jedhu jechuudha. Isheen kun maal agarsiissi? Isa gadiitti agarsiisa jechuudha. Isheen gidduu kun immoo hangidduu kana agarsiista jechuudha. Isheen kun immoo kan gubbaa agarsiisa jechuudha. Kanaafuu amma maal kalariiwwan kana kophaa uumna jechuudha. Hangara gadi tumuu barbaanne asumneet ishee kana tunna jechuudha. Ishee kana erga tunne booda fakkeenyaaf yeeloo ta'e asitti immoo yoo kennaani kanatti hin buunu lammataa immoo gidduu isaatti jijjiirachuu barbaanne isuma kana tunna jechuudha.
Isa kana irratti tunnee booda kalarii isaa asiin hubaa fakkeenya asitti biiloo filachuu barbaanne isa kana tunnee asitti kennaani. Hangara oliitis asitti tunnee isuma kana tunnee halluu isaa fakkeenyaaf adii yoo filachuu barbaanne haala kanaan isa kana tunnee kennaan jechuudha. Kana booda sadan isaa xumurree irraa biraa itti dabaluu barbaanne. Isa kana xumurree booda nun ga'uu jenna asuma aangilaan jedhu kan jira akkaataa jijjiirree fayyadamuu dandeenya jechuudha. Irraa barbaannetti haala kanaan jijjiirree kun nuti tola asitti kennee fayyadamna. Kana fayyadamna isa kana kaansilennee tunnee asitti adjustment layer jettu kana tunnee solid color jedhu kana tunnee jechuudha. As keessaa halluu nuu ta'e filanna jechuudha. Fakkeenyaaf isa diimaa kana filanne asitti tunnee kennaani. Isa kana erga filannee booda akka nu bareeduuf seetaap wayii Google irraa fidannee asirra kaa'uu dandeenya. Isa kana keessaa tokkicha daawunlood godhee tanan hidhee irra kaawwadha jechuudha. Kanaan booda isa kana kanatti gottee sirrii isaatiin akkana haguugutti nan guddifadha jechuudha. Kana booda kana achi butee akka sirrii ta'e godha jechuudha. Amma sirrii nuu ta'eera. Kana booda intarennaani amma akkuma isin argaa jirtan seetaappiin kun kalarii baakgiraawundii keenya waan maala shaffaniifu laayrii seetaappii kana isarratti kilik goonee raanee gadi gottonnee kalarii baakgiraawundii keenya jala godhanna jechuudha. Amma immoo kalariin baakgiraawundii kun seetaappii maamiidha guyyannee irra godhanne kana nu alaan oskeera jechuudha. Isa kana immoo irraa hir'isuudhaan maal goona kalarii kanarratti kilik goona jechuudha. Kilik irratti goone booda gaara xuuppaasiitiin jedhu jira. Ishee kana tunnee irraa hir'ifne jechuudha. Amma mul'ataa jira jechuudha. Amma barbaannutti irraa hir'ifnee lafa godhanna jechuudha. Haala kanaan erga sirreeffannee booda laayirii seetaappii keenyaa kana bira dhufnee isarratti kilik goona jechuudha. Isarratti kilik goone booda isumarratti right click goone booda rasterize layer jennaan jechuudha. Amma isumarratti right click goone raawwannetti convert to smart object jennaani. Amma isumarratti click goone booda filter jedhu kana bira dhufnee raawwannetti bilaar jedhu kana tunnee jechuudha. Tunnee booda gaashaan bilaar jedhu kana tunnaa. Kana booda raadiyeesii isa lamarra godhannaa. Isa booda sitti dhufnee kennaan jechuudha. Kana booda erga haala kana sirreessine booda maal goona exposure isaa irraa hir'isuu barbaanne laayeruma kanarratti kilik goonetti adjustment layer jettu kana isheerratti kilik goonetti exposure jedhu kana tunnaa jechuudha. Exposure kana irraa hir'isuu dandeenya jechuudha. Haala kanaan exposure isaa irraa hir'isuu yookaan immoo itti dabaluu dandeenya jechuudha. Amma erga haala kanaan kalarii keenya akkasumas baakgiraawundii keenya laayitii isaa erga haala kana sirreeffannee booda suuraa tamneelii keenya kennee irra godhanna jechuudha. Suuraa tamneelii keenya irra godhachuuf maal goona bakka faayiliin keenya jiru deemnee raawwannetti suuraa tamneelaaf qopheeffame diraag goonee irra godhanna keenya kana irraa ishee kana filadha diraag godhee asirra godhadha jechuudha. Amma akkuma isin argaa jirtan baakgiraawundiin ishee wajjin dhufe kun wanta nuti dadhabaa turre kana nu ala dhoskeera jechuudha. Kanaafuu maal goona baakgiraawundii ishee wajjin dhufe kana irraa balleessuun nurra jiraata jechuudha. Isa kana irraa balleessuudhaan maal goona asitti selection tuulan jedhamtu jirti. Isheerratti right click erga goone booda maaltu nurra quick selection tuulan jettu jirti. Ishee kana tunnee gubbaarratti select subject jedhu jira. Isa kana tunnaa jechuudha. Erga isa tunnee booda amma akkuma isin argaa jirtan kana seeraan select nu godheera. Yoo akka tasaa garuu seeraan select gochuu baate fakkeenya kana waa kana godhee ta'e kan select godhu ta'e maal goona altii gadi qabneet kilik goona jechuudha. Isin jennee ta'u kilik goona kana booda iddootti deebi'a jechuudha. Altii gadi qabneet haala kanaan mallattoon hir'isuu nu dhufa. San booda haala kanaan sirreeta jechuudha. Erga inni haala sirriitiin select nu gochuusaa check goone booda asitti select inda maas kan jedhu kana tunnaa. Erga isa tunnee booda isa kana gadi goonneet asitti output waan jettu kana jirti. Ishee kana tunneet new layer irra godhanneet keenya jettu kana tunnaa jechuudha. Erga tunnee booda irraa nu balleessee jira jechuudha. Baakgiraawundii ishee wajjin dhufe irraa nu balleessee baakgiraawundii keenya qofa nu hambiseera jechuudha. Quick selection irraa balleessuudhaaf dura selection toolii kanarratti kilik goona. Bira deemnetti si'a tokko kilik irratti erga goone booda ishee akkana oofuu hin dandeenya yookiin immoo gidduu irra godhachuu hin dandeenya. Gara bitaarra kaa'uu hin dandeenya jechuudha. Yoo barbaanne immoo control plus T inni raawwanneet isa kana saayizii isaa akkanatti diraag goonee guddisuu dandeenya jechuudha. Isuma kanarratti right click goonee raawwannee flip horizontal irraa akkanatti jijjiiruu hin dandeenya jechuudha. Ana akkanatti yeroo kana garaatti jijjiiruu hin dandeenya. Bakkee nu ta'utti irra godhanna fakkeenyaaf nama gidduun godhadha. Ergaala kanatti qixeessinee booda interennaani ergaala kana sirreessinee booda laayeruma suuraa tamneelii keenya irratti kilik goonetti gubbaarratti filteren jedhu kana tunnee jechuudha. Erga isa tunnee booda kaameeraa raawwu filteren jedhu kana jira. Isa kana erga tunnee booda asitti dhumneetti laayitii nutti baay'ate irraa hir'inna yoo hir'ate immoo itti daballa jechuudha. Asirratti iddoo kana dhumneetti fakkeenyaaf itti dabaluu dandeenya irraa hir'isuu dandeenya haala kanaan. Ergaala kanaan sirriitti miidhagsinee akka mul'atu goone booda maal goonaa jalatti dhumneetti kennaa jechuudha. Kana booda anduraata irraa amma sirriitti mul'ataa jira jechuudha. Ergaala kanaan sirreeffannee booda maal goonaa barreeffama keenya itti barreeffanna jechuudha. Akkaataa tamneelii kun suuraa viidiyoo yuutuubii itti qopheessan jenneetti irratti barreessina jechuudha. Isa kana barreessuudhaan maal goona tuulbaarii kanarraa karaa bitaan mul'atu mallattootii kanatu jira isa kana tunna jechuudha. Isa kana erga tunne booda istaayilii kamiin barreessuu barbaadan jiru jira nuyi horizontaal taayip tuulan jedhu kana tunna. Erga isa tunne booda iddoo barbaannu irratti kilik goonee raawwannetti barreeffama keenya barreessina jechuudha. Akkaataa tamneelii jenneetti kana isuma kana koppii godhanna booda akka nuuf salphatuuf isuma kanaatti dhumne foontii isaa as keessaa filanna jechuudha. As keessa baay'ee jiru as keessaa isinitti filachuu dandeessu. Ani garuu ejensii fi biyyeen jiru kan ammaaf isuma kana filadha. Erga isa kana filadhee booda halluu isaa waan barbaade gara barbaadetti jijjiiruu nan danda'a jechuudha. Asitti
fakkeenyaaf gara dheeruu hin dandeenya. Saayizii isaa barbaanne asiin dhumneetti dabaluu hin dandeenya. Kalarii isaa ergaa kana sirreessine boodatti kennaan teekstii isaa gara barbaannetti sirreessuu hin dandeenya jechuudha. As keessaa fakkeenyaaf haala kanatti sirreessuu hin dandeenya. Barbaanne akkatti barreessuu hin dandeenya. Erga barreeffama keenya haala kanaan foonti isaa saayizii isaa erga filannee booda maal goona? Isa kana koppii goona jechuudha. Koppii gochuun maal goona? Selection toolii kana irratti kilik goone asitti dhumnee raawwanne motion toolii kana tunna jechuudha. Isa kana erga tunne booda teekstii keenya irratti kilik goone raawwanne alt dabaleef kilikii erga tokko gadi qabnee raawwanne isa tokkoon immoo akkanatti gadi goottanna jechuudha. Ammas isuma kana si'a sadii haala kanaan koppii goona jechuudha. Yookiin immoo si'a sadii barreessuu dandeessa jechuudha. Kanaan booda erga haala kanaan barreessine booda maal goona? Barreeffama keenya seeraan barreeffanne jechuudha. Asitti teeksitti deebinee asitti maannaan yookiin immoo suuraa viidiyoo yuutuubii itti qopheeffatan jennaan asittis mallattoo selekshinii kan argatanne booda asitti deebinee itti qopheessan jennaan jechuudha. Kanaafuu haala kanaan akkaataa tamneelii yookiin immoo suuraa viidiyoo yuutuubii itti qopheessan jennee haala kanaan barreeffanneerra jechuudha. Kana booda maal goona barreeffama kana mimmiidhagfanna jechuudha. Fakkeenyaaf akkaataa tamneelii jedhu kana mimmiidhagfachuu barbaanne laayirii isaatti irratti dhufnee si'a lama dabalii kilik goona jechuudha. Erga dabalii kilik goone booda asirratti mallattoo effeksii kan argatanne booda kalar overlay jedhu kan nu dhufa asirratti kilik goona. Asii iddoo blend mode jedhu kana bira dhufnee kalarii isaa filanna jechuudha. Fakkeenyaaf adii filachuu barbaanne bakka adii kanarratti kaawwanne booda garanatti dhufnee kilik irratti goona jechuudha. Kana booda asitti idduma kanatti kennaan jechuudha. Erga haala kanaan sirreeffannee booda ammas asitti dhufnee bevel and inbox jedhu kana jira. Isa kana kilik erga irratti goone booda isa maddiitti kilik goone wanta sirreeffannu asitti dhufnee sirreessina jechuudha. Asitti dhufnee staayilii isaa inner bevel ta'uu isaa check goona. Asittis teekniikii isaan jedhu kan ismuuzii ta'uu isaa check goona jechuudha. Diibsii isaa isin hanga isinii ta'utti sirreeffachuu dandeessu yoo akkanatti sirreessitan. Shaadoo moodii isaatis haala kanaan adii yoo filanne kennaani. Kana booda ishee kana diroop enda shaadoo jedhu kana tunna jechuudha. Fuulduratti kilik goone ammas kalarii isaa keessaa isa tokko erga filannee booda kennaan jechuudha. Haala kanaan erga sirreeffannee booda effektii kana finneerra jechuudha. Kana booda asitti dhufnee kennaan jechuudha. Kana booda maal goona effektii kana itti qopheessan jedhu kanarratti dabarsuu barbaanne akkaataa jedhu kana effektii isaa kanarratti kilik goone koppii laayir istaayil jenneen laayirii itti qopheessan jedhu kilik goone isarratti immoo dhufne peest laayir istaayil jedhu kana otunne kuniif kun ammoo wal fakkaatan yeroo gidduu kun immoo adda akka nu ta'u waan barbaannuuf laayirii isaa suuraa viidiyoo yuutuubii jedhu kana bira dhufne qubaatti qopheessinaaf jechuudha. Kana isa kanarratti dhufne dabil kilik yookiin immoo si'a lama tunnee raawwanne fuulli akkanaa kun nu ba'a. Kana booda effeksii kana tunnee kalar overlay jedhu kana nu dhufaa isarratti kalarii isaa filannaaf jechuudha. Fakkeenyaaf yeeloo filanne fakkeenyaaf yeeloo tunnee haala kanaan asitti kennaanii oppaasitii isaa akka barbaannetti itti dabaluu yookiin immoo hir'isuu dandeenya jechuudha. Kana booda beevel enda imboosaan jedhu kana bira dhufnee isa hunda kilik goone booda inari ismuuzii isaa haala kanaan sirreessina jechuudha. Sirreessi isaatis haala kanaan sirreessina. Erga kun sirrii ta'uu isaa jechuu goone booda fakkeenyaaf asitti dhufnee mee isa kana filannee kennaanii asitti immoo faayitii filannee jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo kana filanne dhufnee kennaan. Kaan isaa erga haala kanaan oppaasitii isaatti haala nu ta'u erga filannee booda ishee tana akkanatti gadi gootannee akkuma duraanii diroop enda shaadoo jedhu kanas tunnee fuulduratti sirreeffannee jechuudha. Kalarii asirratti fakkeenyaaf isa kana kennaan jechuudha. Erga haala kanaan barreeffannee booda barreeffama keenya seeraan miidhagfannee xumurree jirra jechuudha. Asirratti dhufneetti kennaan jechuudha. Erga haala kanaan miidhagfannee booda maal goona barreeffama keenya seeraan gara barbaannetti sirreessuu dandeenya jechuudha. Guddisuu barbaanne kontirool pilaasteneet haala kanaan guddifachuu dandeenya jechuudha. Kanas yoo barbaanne isa kanarratti laayirii isaa suuraa viidiyoo jedhu kana bira dhufnee isa kana erga filannee booda kontirool pilaasteneet haala kanaan akkanatti sirreeffannee guddisnee sirreeffachuu dandeenya jechuudha. Haala kanaan iddoo barbaannetti muuf goone sirreeffachuu ni dandeenya. Kana booda isa kanas laayirii isaatirra dhufnee sirreessuu dandeenya jechuudha. Isa kanarratti erga kilik goone booda kontirool pilaastii tunnee haala kanaan guddifachuu dandeenya jechuudha. Barbaanne akkanatti siisuu dandeenya. Kana booda intarennaan jechuudha. Barreeffama keenya erga haala kanaan sirreessinee booda gara barbaannetti fakkeenya itti qopheessan jiru kana ofnaan kontirool pilaastii tunnee gara barbaannetti oofuu dandeenya jechuudha. Ishee kana akkanatti kilikii kan irratti kilikiidhaan haala kanaan muuf gochuu hin dandeenya jechuudha. Yoo barbaanne immoo kontiroolidhaa fi leefti kilikii gadi qabnee raayit kilikiidhaan haala kanaan guddisuu barbaanne keessoo barbaanne haala kanaan gara barbaannetti muuf gochuu hin dandeenya. Erga haala kanaan sirreeffannee xumurree booda maal goona laayirii suuraa keenyaa kana bira dhufneetti isarratti dabil kilik goona jechuudha. Dabil kilik erga goone booda fuulli akkanaan hubanamaa kana booda isa kana gadi goottanneetti awuter giloo kanatti daballa jechuudha. Kana booda saayizii isaa nama isinii ta'u ilaaltanii kalarii isaa gara barbaadanitti jijjiirtanitti dabaluu dandeessu. Fakkeenyaaf asitti waayit gootanii asitti ookee gootanii haala kanaa isinii dhufa. Yoo barbaadamu asitti biluu gootanii kan erga filattanii booda kan gootanii haala kanaan isinii dhufuu danda'a jechuudha. Kalarii kana gara barbaadanitti jijjiirtanii fayyadamuu dandeessu. Garuu ammaa waayit dheetu malleessa. Kana booda awuter giloo
itti daballee irra jechuudha. Asirraa eegamu garuu maalni dandeettii waan miidhaskuu qabaachuu keessanii jechuudha. Yoo barbaannesittis immoo istirookii kennuufii dandeenya jechuudha. Annuufumaadha. Tamneelii biraallee asirratti xiqqeessinee itti dabaluu hin dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf asirra kaa'uu hin dandeenya jechuudha xiqqeessinee. Haala kanaan wanna itti daddabalaa asitti itti daddabalannee kana booda internaan isa kanarratti sunnee raastiraayis laayiraan jedhu kana xunnaa jechuudha. Isa kana argatunne booda awutar gilawuu kennuufii dandeenya. Isa kanallee laayiruma isaatti daddabili kilik goonee awutar gilawuu jedhu kana jira. Isa kana dhumne oo kennaa jechuudha isumarratti. Kana booda maal goonaa suuraa seetaappii duraa kana jechuudha. Isa bira dhumneetti ekspoojeri isa irraa hir'isuudha. Asitti iddoo kana dhumnee ekspoojeriin xunnaa jechuudha. Kana booda isa kana irraa hir'isuu dandeenya jechuudha. Akkanatti erga irraa hir'isne booda amma sirriitti nu bareedeera. Kana booda barreeffama keenya miidhagfannee tamneelii biraallee itti dabalannee suuraa tamneelii keenyaallee sirreeffannee baakgiraawundii keenya haala kanaan miidhagfannee sirreeffannee jechuudha. Amma kan nuufumaadha. Laayirii hundumaa duubatti dhumnee jechuudha. Kalarii keenya kanaaf seetaappii keenya kana bicha duubatti hambisnee laayirii biraa uumne jechuudha. Isa kanarratti kilik goonetti asirratti mallattoon ida'uu hin jirte waan ta'eef ishee kana xumna jechuudha. Ishee kana argatunne booda gubbaa isaatti laayiriin haareen uumameera jechuudha. Kana booda isa argatunne booda asirratti mallattoo biruushii kana xumna jechuudha. Akkasii xumne booda asirratti gubbaatti dhumneetti hardiness isaa 0 irra godhannaa kana haga nu ta'utti kotti daballee haala kanaan argatunne booda asitti dhumnee kalarii isaa filanna jechuudha. Fakkeenyaaf kalarii isaa gara biluu kana filanna jechuudha. Koo kennaani haala kanaan dhumnee ta'ee suuraa tamneelii keenya kana gubbaa isaatti haala kanaan akka namoota harkisu yookiin immoo akka namoonni ilaalanii haala kanaan bareechina jechuudha. Kanarrattis yoo barbaanne xiqqeessineetti gochuu dandeenya jechuudha. Yoo barbaanne immoo ammas kalarii isaa jijjiirree gamoo gara adiitti jijjiirree suuraa isaa namoota zamee koo kennaani asittis yoo barbaanne itti dabaluu dandeenya jechuudha. Haala kanaan akka nu mul'atu haala kanaan itti daballee bareechanna jechuudha. Haala kanaan erga bareechannee booda maada gilawuu garaagaraatti dabaluu dandeenya. Faayilee keenya keessa diraagoonii fi needhumne asitti iddoo nu ta'utti iddoo garaagaraa akka nu miidhagu itti dabaluu dandeenya jechuudha. Suuraa keenya akka bareedu barbaanne haala kanaan wanna itti dabalannee hin tarannaan jechuudha. Erga haala kanaan sirreeffannee booda maal goonaa sirriitti akka miidhaguuf xiyyaawwan garaagaraa asitti itti dabaluu dandeessu. Wanta itti dabaltanii kanaa ol miidhagfachuu dandeessu jechuudha. Kana booda erga haala kanaan bareechannee isa dhumaati irratti maal goonaa Alt Control Shift Plus E xunna jechuudha. Kana booda laayiriin haga ammaatti hojjenne hundi isaa erga tokko bakka tokkotti guruupi ta'ee laayiriin biraan laayirii sireen jiru kan asitti uumameera akkuma argitan kana. Isarratti kilik goonetti gubbaa irratti fiiltariin jiru kana xunna jechuudha. Keessa xunne booda kaameeraa raw fiiltariin jiru kana xunna. Kana booda haala kanaan nuu fida. Kana booda maal goonaa sirreeffanna jechuudha. Haayilaayitii barbaanne irraa hir'inaa as keessaa isin ilaaltanii akka bareedutti jechuudha. Sirreeffachuu dandeessa jechuudha. Namatti dabaluu ni dandeenya. Miidhagfanna jechuudha. Kilaaritii isaa itti daballaa jechuudha. Haala kanaan diteels kan jiru kana soo barbaanne dhumnee ta'e wanna itti dabaluu dandeenya. Fakkeenyaaf shaarpines itti dabaluu dandeenya. Noise reduction itti dabaluu dandeenya. Color noise reduction haala kanaan wanna itti daballu. Erga haala kanaan sirreessine booda itti dhumnee oo kennaan jechuudha. Erga oo kenneen haala kanaan nu dhufeera jechuudha. Erga haala kanaan miidhagfanne booda maal goonaa asirratti dhumneetti faayilaan jettu kana bira dhumneetti asitti seef asan jedhu kana xunna jechuudha. Yookiin immoo asitti dhumneetti ekspoortaan jedhu kana xunna ekspoort asan jedhu kana xunneetti kana booda haala kanaan nu dhufa asitti dhumneetti ekspoort ennaan jechuudha. Seef ennaan egaa hordoftoota keenya haala kanaan tamneelii isa sirrii fi sadarkaa isaa eeggate Adobe Photoshopidhaan qopheeffachuu hin dandeenya jechuudha. Akkaataan ani itti hojjedhe kanatti hojjechuu yoo barbaaddan Adobe Photoshop CC 2021 daawunlood gootanii viidiyoo kana ilaalaa suuta shagaluun qopheeffachuu dandeessu. Rakkoo tamneelii qopheessuu haala kanaan furuu ni dandeessu. Viidiyoo kana isiniif qopheessuuf yeroo dheeraa natti fudhate. Kanaafuu miidiyaa kana osoo laayik sabskiraayib hin godhin bira hin darbina. Egaa nu hordoftoota keenya viidiyoon kun akka isin fayyadu abdiin qaba. Chaanalee kana sabskiraayib gochuun maatii keenya ta'a. Yaada fi gaaffii qabdan kamuu komentii jalatti naaf barreessaa. Viidiyoo biraatiin haga walitti deebinutti turtii gaarii.